ماكينة كان كيتين الحمد لله ثم الحمد لله ماكينة ربي نرزقي رزقي بلو نتكني ماكينة كي يوروني ماكينة قبل ماكينة كيتين جتن هندي كيسان انقط امورا فيديو كان ما شاء الله تبارك الله مجلس عربية باي بريدات هي كالوري نساء كسم قروا مو مجلسة حدو قبل في جرحرة أكجرات يوقفوا فيديو ورابون باي كان بيزي تيفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفون أروموك ياقوتو ديرا يرتو من تفكتان سولين قودين بقجرات تنسنين جدا أسرتي وان باي إسيني إبسو بربادة hordoftoota kiyya guutuu fiyyuu jechuudha. Tokkoffaa irratti wanni an ifa isinii godhuu barbaadu warreen majlisa bitataa jirtanii majlisni garaagarummaa qaba. Carqiin akkasuma immoo boondidiin akkasuma immoo tuyyuu kalariin carqii jechuudha. Carqiin kun baay'ee kalariin isaa hedduu bareeda. Dhugaa rabbi dubbachuuf bilbila caalaa lafatti bareeda jechuudha. Garuu carqiin isaa calanqisaa kana namoonni hedduun hin jaalatanii. Haa ta'u malee carqiin isaa kun jechuudha ka jidduu ka irra taa'an kun carqii tokkoffaa tahee fi miidhagina illee qabu kalariin isaa kalari adda taheedha. Abbaa 40ti. Abbaan 40 namoonni hedduun jechuudha gatii isaa yogguu hedduu nagaafattani kun kaareen nu himi kun mitiraan nutti himi kun jumlaa yookiin walitti guutuu isaa nu himi warri jettan hundi isaatu har'a gatii karaa salphaan argachuu ni dandeettani hundaanuu ni himu. Yoo ani kaareen himu kaareen inni mini walii gala himi majlisa mitira 12 yookaan ammoo tuyyuu kan mitira 10 yoo bitti mitira 10 meeqa warri jettanii illee argattani. gabaabumatti mee inni kun tiknisa 40 isiniin jedhe abbaan ka barbaade filatee dalaysiifata boondidiin tokkoffaadha yeroo hedduu irra deebi'e tikkaa isii kana jechuudha boondidii godhadhaa takoora qabdu san hin godhatina boondidii kan qirxii adda addaa itti baasuu ni danda'an isinii galaa jira miti ammallee namoonni hedduun ZPO itti gale birraa bahee miicama ilaalcha akkasiif keessaa qabdani dhugaa rabbi dubbachuuf carqiin firaashaatu ZPO itti galee jedhe irraa bahee miicamu osoo hin tahini qulqullinaaf akkasuma immoo boondidiif asirratti illee ni qulqullaaya majlisni immoo xuraa'uuf waggaa dheeraa fi yeroo dheeraa fudhataa isiniin jedha kanaaf gabaabamatti qarshiin isaa jechuudha warri kaareen mitiri takkitti meeqa jettan 2,500 sanuma baay'istan guutuu argachuu dandeettan sanuma hir'istan mitira haga barbaadanii mitira 2 barbaadanii 3 haya kaaree fi mitirri garagara wantiif kaareen takkitti meeqa yoo jettanii 6,000 fi akkasuma immoo tuyyuu 200 fi 575 waan akkasiiti isiniin jedha akkasuma immoo warroonni majlisa na biraa qabdan hedduudha namni 4,500 hundi majlisa keessanii xumuramee jira yoo mucatti takkitti taate qarshii guutuu cuftee karaan isii sun kafe'u xiqqoo jechuudha natti isinii galaa jira miti karaan imalaa fi haala mijeeffataa jira malee achi booda hundi keessan majlisni keessan xumurame qabdii waan dura kennitaniif qarshii hafe qofatu iyyuu jira warroonni majlisa na biraa qabdan kuwwan illee jechuudha obsaadhaan warri isin fakkeenyaaf namni 15 hatamtama majlisa barbaada jettan ka biyya keessatu hatamtama gabbee bitataan jiru maaliif jennaaniin waan gaariin bitadha yoo jetti obsaa fi yeroo si gaafata carqii gaarii bituuf guyyoota hedduu si gaafata ogeessoleen deemanii carqii kana bitanii adda hojjetanii illee adda isiniif galaa jira miti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalarii tokko osoo filatiin kalarii adda addaa ka lubbuun keessan isin feetu filadha ni jira wanni hin jirre hin jiru isiniin jedha kanaaf tokkoffaa irratti abbaan tiknisa 30 jiddugaleessaa fi jireenya kennaaf akkasuma mootuyyuu hawaasni akka biyyattiitti ittiin qixxee jechuudha itti fayyadamaa jiranidha abbaan 40 immoo isa baay'ee guddaa tahee fi akkasuma immoo namootiin humna qaban kan bitanidha isiniin jedha abbaan 20 illee akkasuma surprise fi waan adda addaatiif akkasuma immoo tuyyuu majlisa kana jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf 7 deema obboleeyyan tiya lama tuyyuu Faaxumaa fi Zaynabaan maatii isaanii surprise godhanii isiniin jedha garuu viidiyoo kana challenge qaba meeshaa geessuun jechuudha nu geessita jedhanii haalan hin mijannee dhufanii fudhatanii viidiyoo kana waraabee viidiyoo gadhiisullee yeroo dheeraa na fudhate jechuun ni ture isiniin jedha sababbiin isaa isaanumaaf gadhiisaa ramaayyuu biizidha yeroo ramadaanni kalaa yoo rabbitti nu haga'u meeshaa ijoollee geessuudha waan hedduu ijoolleen kan hubannetu jira meeshaa irratti fakkeenyaaf jechuudha meeshaa fageenya fagoo yoo ani jechuudha wali gulaalee wali qabee isiniif geessee jedhe warri keessattu jechuudha Finfinneetti nu geessita yookiin Addis Ababa nu geessita jettanii ani asii ka'ee jechuudha deemee Finfinnee yoo geessee jedhe Qaallittitti buusee silaa namna chinnarraa tarakkabee bareedaadha kuni beekamaadha achi booda haga manaa nu geessi fakkeenyaaf meeshaa xixiqqaa jechuudha hin beeytanii ijoollee hedduudha Finfinnee kana jiraatan naannaha malee Finfinnee miti isaanis jechuudha achirra asii jechuu makiinaa hawaasaa yookiin makiinaa ummataati yoo fe'ee jedhe achitti ammoo tuyyuu taaksiin dirqama jechuudha kontiraan isinii galee
taaksii qabadhe haga naannaha isii naannaha kamuyyuu tahaa isini geessuun dirqama akkasin naa hubadhaa isiniin jedha namootiin hedduun jechuu makiinaa keetiin geessitaa warri jettanii wallaahi makiinaan qabu inshallah makiinaa kiyya ka qabu ka rabbiin naa kenne isinii galee ka ilmi namaa kenne ka ilmi namaa godhate ni caccaballee ni kufalle isinii galee kuni ammoo haga rabbi fayyaa naa kenne alhamdulillah summa alhamdulillah rabbiin natti gaabbiine makiinaan kiyya kanaaf makiinaa kiyyaan isiniif bitee walitti isinii qabee isinii geessaa jira jechuudha namootiin ammotuyyuu meeshaan keessan gaafa bakka kanaa geeffamee hanga manaa nuun geessitu jettan dirqama maallaqa kafaluun eenyummaanuu maallaqa ofii kafalee namaan geessu isinii galaa jiraa miti namni hedduun ilaalchi isaan qabani fakkeenya fi asii haga finfinne meeshaa xiqqoo maallaqa xiqqoo jechuudha kontiraata yoo gaafattan dhuga maallaqa guddaa isin gaafata eenyummaanuu beekadha meeshaan isaanii meeshaa mana keessaa yoo tahe akka tiraanspoortiitti yookiin akka imalaa tokkotti ni deemnaa jennee yoo jechuudha dadhabbii kennaa fi akkasuma ammotuyyuu wal gargaarsaanii hin deemna jenne ijoolleen maal se'anii bakka salphisaniitumaan hanga manaa seen akkasii miti biyyi keenya keessatti jechuudha ka makiinaa qabuuyyuu akkamitti akka deemu beenzila hedduu nama dhiba ka makiinaa hin qabne ammoo itti khayyalu yaani yaadaati mee tilmaama wal wajjin jechuudha wal gargaaru akkasuma ammoo walii hubachuun wal beekurra waliif beeku wayyeetti oromoonti walii beekuun barbaachisaadha isiniin jedha warri ammoo makiinaa qaba isinitti fakkaadhe makiinaan kiyya chaanaala kiyya jechuudha isinii galee chaanaala kiyya kanaaf chaanaalli kiyya akka guddatee bakka guddaa gahee nama makiinaa bitee ufisinillee fayyadee ufillee fayyadu akka rabbi na taasisu du'aayinaa kadhata subscribe gochuun warri haaraa taatan warri ammoo maatii kiyya dura taatanii chaanaala kiyya hordofaa jirtan mallattoo laayikii cuqaasuun viidiyoon kiyya akka nama bira hedduu ga'u bira gochuun na wajjin turaa isiniin jedha kanaaf majlisni obboleeyyan teennaa kuni teebilii meeqa qaba 5 akkam qaba akkasuma ammotuyyuu tikkaa baay'ee qaba akka carraa tahe 5 wajjin dhufe gimmaasha irratti sila 4 akkam ture kanaaf wal keessa 3 geengoodha ay 2 geengoodha sadi ammoo roga afreedha akkasuma makaddaadhaan jechuu yookiin beebi tiraasiin yookiin tiraasiin xixiqqoon tuni kanaaf warri ammotuyyuu tikkaa mukaasan kooraa jala gootanii gubbaa ispoonjii gootan dhiisa irraa ofirraa dhiisaa isiniin jedha maaliif jennaan waan baay'ee waan argaa jiruu fi kanaaf kunniin ammoo haala kanaan irratti dalaysiifattanii wal keessallee godhachuu ni dandeettanii warroonni jechuudha akka carraa meeshaa ajajachuuf qophooftanii ramadaanni kun haaba'u isiinuu biizidhaa hin ajajannu jettan kottaa order godhadha suutan yoo isinii dalagame ila ka ramadaanaaf dalagamuu fi ka ammoo meeshaan yeroo lafichi yookiin ammootu haala mijatee dalagamu garagara waan taheef yoo suutan dalagame isiniif miidhaga isiniif bareeda ni akka fakkeenya majlisa carqeen isin jalan taru akka furnichara hundi isaatu iyyuu jechuudha yeroo qabaachuun hojii kennasan nu miidhagsuu fi nu qusachuu ni gaafata waan taheef kotta ajajadhaa isiniin jedha lakkoofsa bilbilaa warri na gaafattan yeroo hunda iskriinii irra kaaya yookiin ammoo viidiyoo kanarra kaaya achirraa fudhachuudhaan afaanillee duwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegram'n hello